Waaqesni faa baay'eetu hordoftoota Abbii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godhaa isinillee akka nagaa qabdan abdiifamantiin qaba waaqayyo bira. Mee guyyaa irraa kana yaada tokko qabadhisii dhiyaadhe gara yaada kiyyaatti sun darbiin duratti obboloonni jajjabeessaa jirtan hundumti keessanuu guddaa galatoomaa eebbifamaa kan jechuun jaalladha. Egaa yuutuubii kanarratti yoo wal jajjabeessan malee dhugaa dubbachuu fi dhumaa faayidaa hin qabu jechuudha. Namni tokko viidiyoo hojjetee viidiyoo tokko miti guyyaatti dura viidiyoo maan barbaade gallakkise yoo namni laayikii hin gooneef koomantii hin goonee fi homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Dirqama laayikii gochuun warra viidiyoo hojjetuu fi jajjabinaa jechuudha. Kanaafuu laayikii koomantii gochuu keessa hin dagatinaa akkuma dura na jajjabeessanitti na jajjabeessaa warri haaraa taatan immoo sabiskiraayibii laayikii na godhaa maatii kiyyataa nutti dabalamaa jechuun jaalladha. Mee guyyaa irraa kan yaada tokko qabadhisee dhiyaadhe innis maal inni hojjettanii baay'ee yaadni kan koo ijoollee biyya Arabaatu ilaallata. Yaa anis biyyuma Arabaa kana keessa jiraadha waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee nuti gizee biyya Arabaa kana jirru ofii keenya hin daganne jechuudha. Ofii keenya hin daganne yeroo jiru akkamitti hojjettanii fakkeenyaaf yeroo galuudhaa kaanefaa jechuudha. Yeroo galuudhaa kaanefaa yeroo galuu kaanee akkana jiinoonni muraasni nu hafuu maal qabannee gallaa jenneetu yaadna malee ofii keenya biyya keenyatti yeroo gallee maal hojjannaa maal irratti kufnaa hin jennu. Yaa wanti duraan hojjechaa turre akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Garuu inni barbaachisaan maal akka ta'e beektu obboloota koo yeroo nuti biyya Arabaa kanaa gallee maal akka hojjennu osoo biyya Arabaa kana jirru osoo murteeffanneeti baay'ee gaariidha jechuudha. Ofuma irraa keetan isiniin jira. Maaliif beektu osoo biyya Arabaa kanatti osoo jirru osoo hojii keenya hojjechaa jirru gaafa murteeffanne waan maal akka hojjennu asuma teenyee osoo itti murteeffanne yeroo gallee wanti nuti rakkan tokkollee hin jiru. Maaliif asiis hojii irraa baanee hojii keenyatti gaafa itti fufnee maaliif hojjennaa mallaqa argachuuf waan ta'eef jechuudha. Akkas yeroo hin jedhu biyya Arabaa kanaa gallee hin boqonnu jechuudha. Boqachuun dhugaa dubbachuuf torbeen lama baqiidha jechuudha. Ijoollee baay'een amma gaafa biyya Arabaa kanaa galanii hin boqannaa waggoota baay'ee hojjennee jedhu. Yaa ta'u malee boqachuun osuma jiru garuu jechuudha. Aan duraan ol kaawwanne sun obboloota kee mallaqni haga barbaade yoo ta'e dhuguma isiniin jedhaati looyee nama harkaa dhuma. Kanaaf nuti na hubattu etuma ilaalaa yaadaa. Kanaafuu jechuudha osoo gara biyya Arabaa hin galin osoo biyya Arabaa hin galin osuma mana namaa keessa hojjechaa jirru osuma biyya Arabaa kana jirru biyya keenyatti maal gallee akka hojjennu osoo irratti xiyyeeffanne baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif beektu tareetti yookaan suuqii hojjechuu dandeessu yookaan bakka hojiin baay'eetu jira kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Osuma as teessanuu waan tokko nama qabaattanii gaafa masmara qabsiifattanii gaafa karoora qabsiifattanii biyya keessan torbee tokko ji'a lama teessanii hojiin sun maal akka ta'e qofaa yaaddu malee maalan hojjedhaa jettanii gaafa biyyatti galtanii yaadanii dhugaa sammuun namaa hin burjaajaa jechuudha. Maaliif ganaa waan hojjetu sana karoorsitaa ganaa immoo yoo suuqii ta'e suuqii keessan immoo dirqama guuttachuudhaaf mi'a bitachuudhaaf yookaan mana kireeffachuudhaaf waan baay'ee isin gaafata jiru. Fakkeenya isiniif fudhadha tarii yookaan mana mataa hojjechuudhaaf yaadde yaa jennu. Mana mataa sana gaafa hojjechuudhaaf yaaddu meeshaaleen hin jiru miini ittiin kaaman mataa nama hojjetan hundi keessanuu hin beektu jechuudha. Garuu isa hin hojjette yoo ta'e osoo biyya Arabaa kana jirtu gaafa karoorfatte mi'oota isa barbaachisu sana as teessee gaafa bitattee as teessee jechuudha gaafa bittee iddoo ol keessu qabda yoo ta'e ol keewwatte tarii waggaa tokko turtee garuu inni jetta jeejaa turtee garuu miina itti bitte suni uummata akkas jalaa hin ta'u. Yoo barbaadde deebiftee hubachuu dandeessaa. Yoo barbaadde immoo hojii kee kallattumaan itti galuu dandeessaa jechuudha. Yeroo baay'ee nuti waa'ee hojii gallee maal hojjannaa jennu yaadnu fuula keenya dura hin jiru. Gallee hojii hojjechuu dirqama hin jira garuu jechuudha. Maal hojjennu waan hojjennu sana asumatti jechuudha. Yaannee mi'oota nu barbaachisan wantoota nu barbaachisan asuma duteenya osoo guuttan baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif beektu? Mallaqa ittiin isa binnu sana qabatee achi nuu ta'a waan ta'eef fakkeenyaaf mallaqa osoo lafa gooneti mallaqa ganaa biyya gallee meeshaalee sana binnaa ganaa immoo waan baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani maal isin jechuun barbaade yeroo biyya galuudhaaf kaatanii
osoo gara biyyaa hin galinii hojiin keessan isin Itoophiyaatti galtanii hojjettanii asumatti itti yaadanii karoorfattanii lafa kaawwachuu qabdu jechuudha. Biyya gallee amma jechuun biyya gallee yookaan ji'a 2 yookaan ji'a 3 gaafa karoorfanne mana teenyee gaafa yoo itti yaadne dhugaa dubbachuuf maallaqni nuti hojjennee nu ji'a 2 ji'a 3 gaafa nu teenyutti gara naanis looyee gara siinis looyee nama jalaa dhuma jechuudha. Dhugaa maaliif beektu amma tarii kana warri abbaa manaa qabda jiraachuu dandeessu warri immoo bakka waan baay'eetu maatii qabda dhuguma nu dirqama jechuudha. Asii gallee yoo hin heerumis ta'ee yoo heerumnes ta'ee harka namaa eeggachuurraa kallattumaan gallee hojii keenyatti akkuma asitti hojjennu kanatti biyya keenya keessatti osoo hojjennees jijjiirama guddaa qabna jechuudha. Kana yeroo hin jedhu nuti hin hojjennu jechuu yaamati. Yoo as teenyeen karoorfatinii namatti ulfaata dhugaa dubbachuuf. Maaliif yoo as teenyeen karoorfatinii nama fakkeenyaaf Itoophiyaatti galtee waggaa tokko waggaa 2 dura waggaa 3 dura biyya Arabaa kana teessee jirte jechuudha. Garuu wanta ta'ee waggaa 2 dura waggaa 3 dura meeshaalee ati bittu yeroo biyya galtee ataarra immoo nan bita gettu dachaa 2-3 dabalee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti na hubattu eetanii yaada yeroo osoo biyya hin galin jechuudha. Osoo biyya hin galin osoo gara Itoophiyaatti hin galin isin Itoophiyaatti galtanii maal akka hojjettan asuma taati itti yaadate asuma taati wanta gochuu qabdan godhaa jechuudha. Dhugaan meeshaalee bitachuu barbaadan yoo ta'e Itoophiyaa keessatti meeshaalee bitattanii nama tokko bira kaawwachuu dandeessu. Amma Itoophiyaatti galtanii yoo hojii hin hojjennu jettanii barbaadan meeshaalee keessumaa sin jalaa hin ta'u barbaadan deebistanii gurgurachuu dandeessu yoo barbaadan immoo itti hojjechuu dandeessu jechuudha. Ijoollee baay'anii yeroo biyya asuma galuudhumaaf hojjennee galuudhumaaf ariifanna malee biyya yoo galle hojiin koo maal hojjedhaa hin jennu jechuudha. Dhugaa warra abbaa manaa qabdanis warri bakka maatiinis jiranis yoo ta'e dirqama nuti harka maatii keenya asii biyya Arabaa kana gallee harka maatii keenyaa eegne jechuudha. Gonkumaa isin danda'amu beekamaadha kuni. Abbaa manaa keenyas immoo asii hojjechaa turree gallee isatti of gannee harka isaa bichaa eeggannaa osoo hin taane nu yaadumaafuu biyyuma ormaa keessatti hojii barreerra waan ta'eef hojii keenyatti kallattumaan yoo gaagallee baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een keessanii yeroo jala geessan naannoo ji'a 2 naannoo ji'a 3 waan akkasii yoo geessanii maal qabadheen galaa armee kiyyaa abbee kiyyaa obboloota kiyyaa adada kiyyaattu malee jechuudha. Yoon galee ani maa ittiin galaa akkuma galee maal hojjedhaa hin jettan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taananii osoo akkuma gisee mana Arabaa hojjennu kana agartan silaa ganama kaanee irriibaa kanan hojumatti kaana miti. Osoo biyya keenya keessatti dhugaa dubbachuuf hojii tuffachuu dhiibnee akkuma gisee biyya Arabaa kana keessa mana namaa kana keessa hojii mataa keenyaa hojjenne jijjiiramni keenya eessa jira isinitti fakkaata. Isinii galee kanaafuu jechuudha yeroo biyya Arabaa kana keessa jirtanii boru galtanii maal akka hojjettanii asuma taati itti karoorfadhaa asuma taati itti yaada jechuudha. Malee ganaa biyya galtanii maalan hojjedhaa mallaqa kanaan kana bitee kanaan kana godhee hoon jedhee maalan godha jettanii ammas deebitanii gara biyya Arabaa kana hin yaadinaati asuma odoo teessanuu jechuudha. Asuma odoo teessanuu waggoota illee dabalattanii wanta Itoophiyaatti galtanii hojjettan asumatti diizaayin godhaatii asumatti yaada keessan karoorfadhaatii asumatti yoo biyyatti galtan maal akka hojjettan asumatti qabadhaa sammuu isinitti galaa jechuudha. Yoo isinii danda'ame maatii gaarii qabaattan wanta isin itti hojjettan sana isinii qopheessanii isin eegan. Isin maatii keessan bira jechuudha yoo teessan torbee 1 torbee 2 bakka bakkiyaa dhugaa waaqayyo. Maaliif beektu dhugaa tokkoffaa nuti hojii barreerra gaafa biyyatti gallee torbee 2 torbee 3 gallee dhugaa anuma biyya ormaa kanatti akka barbaadetti hojjennee akka barbaadetti ganama kaanii laffaanu kana yoo san ta'in dhukkubuu danda'a hojii dadhabuu dandeenya bakka jeeqamuu dandeenya. Saniin booda garuma biyya Arabaa kanatti deebina. Garuu immoo jechuudha odoo as teenyee Itoophiyaatti maal akka hojjennu karoorfanne ta'eeti gallaan torbee 2 torbee 1 bichaa lafa teenyee saniin booda hojii keenyatti galla. Sammuun keenya biizii nu ta'a waa'ee biyya Arabaa yaaduun dhiibne bakka. Maaliif hojii qabna waan ta'eef socho'aa jirra waan ta'eef kana garamittan guddifadhe jenna waan ta'eef kana garamittan yoo gabaa ta'e suuqii namni kiyyaa karamee gabaa karamee na fidadha gannee yaadna waan ta'eef sammuun keenya yeroo baay'ee biizii nu ta'a malee yoo zimbanneetuma teenyee bakka
hojii asii kana yaadna jechuudha. Hojjennee argachuu barre waan ta'eef jechuudha. Nama gargaaruu barre waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal isinii jechuun barbaada obboloota kiyyaa. Amma isinii danda'ameeni osuma biyya Arabaa kana jirtanuu biyya Itoophiyaatti yeroo galtan biyyatti yeroo galtan maal akka hojjettan asuma taa'atiitti yaadachiisu uffadhaa. Yoo biyya galtanii bakka torbeen 2 baqiidha gara hojiitti galuu barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa abbumti fe'ee jechuudha. Nuti namni daa'imni biyya Arabaa dhuftu hin jirtu nama waggaa 20 oliitu waan ta'eef jechuudha. Dirqama. Kanaaf namni immoo waggaa 20 olii yoo heerumuus baatee deebinee warra keenyarra hin teenyu. Maaliif mallaqa barreerraa dirqama hojii hojjechuudha bakka. Warrumti keenyaa yoo nu jaalatan dhugaa gizee ammaa gizee biyya Arabaa jiru kanaa fi gizee waan hojjennee mallaqas finnee isaanis gargaaru kanaa fi yeroo hudhannee isaan irra teenyu tokko miti dhugaa. Kanaafuu osoo biyya Arabaa kana keessaa hin galiin kun yaada kiyyadha. Isiniif unubatti fedhetuman yaada. Osoo biyya Arabaa kana keessaa hin galin Itoophiyaatti galtanii maal akka hojjetanii asumaan ammaan kanatti yaadattee sirreeffadhaa. Dhugaa maaliif bakka hundattuu dirqama hojiidha waan ta'eef jechuudha. Namni hojii malee jiraachuu hin danda'u. Namni hojii malee jijjiiramuu hin danda'u. Namni hojii malee namannis nama hin jaallatu. Eenyumtuu jechuudha. Haatumta feetuu kan ishee dhalte jechuudha. Yoo hojiin hojjennee, yoo hin sochoonee, yoo waan haaraa tokko yaada haaraa tokko hin qabaanne ishee hamtuutu jibbiti jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon biyya keenyaaf nagaanuu haa godhu. Yeroo biyya keenyatti galuudhaaf kaatanii ji'oonni 6 fi 4 wanta biraatiin miti waan hojjettan biyya keessatti galtanii hojjettan karoorfadhaa jechuudha. Egaa kanuti akkuma beekamu shamarran biyya Arabaa yeroo biyya Arabaa kana dhufnu inni tokkoffaan keenya karoorri keenya kaayyoon keenya lafa binnee mana ijaarrachuudha. Lafa bitanii mana ijaarrachuun akkuma waan gaarii ta'e lafa mana ijaarrachuun mana qabaachuun waan guddaadha. Mana jechuun waan guddaadha jechuudha. Dhugaa qabeenya ijaan argamu mana jechuun namni mana malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu waan barbaaddu jettee mana keessatti galta waan ta'eef jechuudha. Inni akkuma jirutti ta'ee garuu baay'een keenya yoo gallee biyya keenyatti maal hojjenne isa jedhu baay'ee irratti xiyyeeffannu jechuudha. Garuu kan xiyyeeffachuu qabnu isa kanadha jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessa teenyee hojii akkamiitu yoo hojjenne lafa bitachuu mana ijaarrachuu baay'ee hin danda'amu dhugaadha kun. Hojii warra gurguddoota warra siqaa malee jechuudha. Baay'ee Itoophiyaatti hojjetanii lafa bitachuun baay'ee ulfaatadha jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo nu haa gargaaru hunduma keenya biyya keenyaaf illee nagaa haa godhu. Osoo biyya Arabaa kana keessaa hin galin Itoophiyaatti maal jennaa isa jedhu sirriitti itti yaadaa isin jechuun gaariidha. Har'a kanumaan qabadhee isin dhiyaadhee yaadni kee osoo hin tole immoo laayikii, koomentii, sheerii naa godhaa viidiyoo kiyyaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naa tura.